kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromooti. Qophii ayyaana waggaati jechuudha. Sagantaa keenya as giddugala aartii guddaa kan ta'e Oromiyaa Aart Inistiitii keessatti isiniif qopheessaa jirutti akka bashannanaa turtan abdii qabna jechuudha. Sagantaan keenya kan ayyaana waggaa ammas hin xumuramne. Mee leenjifamtoonni as keessatti leenji'aa turanii fi akkasuma immoo barsiisaa kan jiran akkamitti aartii kana barsiisaa akka jiranii fi haala leenjii isaanii walumaan daawwanna jechuudha. Amma gara giddugala daawwachuu